bultii Saidoo akkasin godhini isaanii bultisanii jiraatanii isa turtanii. Yana abbaat. Ta'u gaariidha. Warroonni kun dubbii sobaatti yaadra isa turtee tagarra dhuftee dubbii sobaatti yaaddeetti yaaddee dhuftee yaaddee goota barreessanii. Yana ambassa. Ine nanya andanya. Ona tene nanyi. Bakkasin tini gareera waa'ee social media tini gareera. Ani yarra kanan dhufee fi iccitii guddaa tokko sanitti mufidha. Maalinni. Iccitii guddichi summaa inni ani ayyuu fi Saidoo surprising godhe. Wow. Bataam ደስ ብሎኛል. Surprising godhe dhugaa jechuun wanta eegamnedha. Ani oduu arganne jettanii harkaan gubatina akkas. Saamiti. Yana ambassa. Zaaremma. Lafa buusaati. Akkas taddasaa qati ilaalaati. Saidoos ayyuus tolcheen beekaa jalqabarraa kaasee isaanitti viidiyoo isaanii sirriitti ilaalaa. Guyyaa jalqabarraa kaasee maal takka uumamaa ture maal takka guyyaa deebii amma hojii dhagaleetti viidiyoo isaan post godhan ilaallutti iyyuu baay'een ariifadha. Content isaanii baay'ee natti tolaa isa biratti hojii isaan hojjetan baay'ee hedduun jaalladhaa fi gammachuu gara gammachuutti iyyuu sumayyaa dabalatee namoota waa'ee isaa hojjetan irratti baay'een jaalladhaa. Yana windi. Isin garuu warri sooshaal miidiyaa fayyadamtanii keessattuu immoo yuutuubaroonni an keessa jiru dhikaala. Dirty mind hullaa. Kinginaan jedhi bannaati. Bakka asin waanuma ittiin sooshaal miidiyaa kana gootan barbaaddu. Numa ajendaas ni ta'u barbaaddu. Yaaduma ajendaas aroo fi keessanii fal tokko ajendaa kireet godhaadha. Wayne bannaati. Keessattuu yuutuubaroonni ajendaa fi keessanii kireet gochuu yaala. Qilleensa. Waanuma namni tokko dubbatan dhaabbattanii walirraa footanii iskiriishuut gootanii viidiyoo daawunlood gootanii reaakshin jechuun maal. Afuuftuudha bara. Afuuftuu duwwaa kana. Bara keessattuu isa yuutuubaroota kana amma tokkoon isaanii maqaa dhahee waan baay'ee nama kaanis dha dhugaa. Annaandee ayidiyaa kireetar uunu kontent kireetar uunu. Ofii keessanii waa uumuu yaala. Viidiyoon kaleessa hojjetan namoonni baay'een hojjetanii reaakshinii garaagaraa hojjetanii waan dhaagala waa'ee sooshaal miidiyaa sirriitti waan hin beekuu fi maal barbaacha akkasuma hojjetan waan hin beekuu fi odeensii gaafa jedhu warroonni jala teessanii komantii barreessitanii yeroo keessan aarsaa gootanii maallaqa keessan aarsaa gootanii. Eeshi ana naataate jirta dhugaa naataate ana sirriitti naataate dhugaa baga burjaajisite uummata kanatu beektaa uummata kanatu kijiba malee dhugaan jaallatu beekte keessatti uummatii keenya uummanni Oromoo kuni yooti kijibdi yooti mata duree sobaa barreeffatte yooti dubbii sobaa dubbatte dhugaatti fakkaata yooti dhugaa barreeffatte immoo sobatti fakkaata yooti mata duree dhugaa barreeffatte yooti viidiyoo dhugaa dubbatte soba isaaniif. Soba si cabsu si jala deemanii si tuffatullee si cabsu yooti waan sobaa hojjette si jaallatullee si akka bakka bullee dhugaamatti fakkaata uummata gowwaa uummata waa to'achuu hin dandeenye uummata waa hubachuu hin dandeenye uummata kanan argi ati naaf taatee jirta baga dhugaa dubbatte maaliif jennaani viidiyoo inni kaleessa hojjete irratti koomentii jalatti dhaqee barreessee ture. Ani sila ganabas viidiyoo dalageen ture mucaa kanarra sanuu ijoollee koomentii jalatti ati ayyuun fidduu ati ayyuun salphattee ayyuun eessartii ati fidduu maarreedha naan jettan saniin booda ani argee jira viidiyoo mucaa kanaa narra bu'a akkoo dhufee narra bu'a akkuma isinirra bu'e anarra illee dhufee bu'a ani dubbii adda baafadhu malee dubbadhu dubbii adda baafadhu malee lafaa ka'ee lafaa ka'ee hin dubbadhu dura dhaqee adda baafadhee. Dhaqee isaan gaafadhe ayyuu fi Saidoo keessa nama tokkoon gaafadhe dhaqee gaafadhe lakki akkasii miti akkasiif akkana naan jedhan wanta akkasiif akkana malee akkana miti naan jedhan hojjedheerra nannis kaleessa viidiyoo irraan hojjettu koomentii jalatti dhufanii haadha kun maal eddati ayyuun akkana taate sabboontu jala deemanii miliyoonii jala deemanii ijoollee na barbaadu irraan hojjedhu maaliif waan kijibaarraa hojjechuun barbaadu maaliif mucaa yuutuubii guddifachuu fi ajandaa mataasaa uummate ittiin dhufe beekamtii argachuuf daggaara kun baga goote kunummaan iyyuu sammuu cimina kee argisiisa jabaadhu hojjedhuun siin jedha asumarraan iyyuu maaliif jennaan uummanni keenya kijiba barbaada gooftaa kijiba barbaada dhugaan barbaadu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jennaan ana adda baafadhee dhufee sila maal jedhee hojjedhe sila ganama viidiyoo gadhiisee dhufee adda baafadheen jira sobaa mucaanii hiriyyummaa sapiraayisii goote keekii bittee hiriyummaadha akkana gootee jedheen dhufee dubbadhe. Ati maalitti beekta saree sobduu kijibduu amma nageessee sobdaa ati nama guddaa taate sobdaa gurbaan viidiyoo ol baasaa jira gurbaan viidiyoo maxxansaa jira naan jette marraggeettiin kan kabajan qabne
kan kabajan qabne kan haatiif abbaan hin guddifne kan akka biyyaa baatetti bakka keessatti guddachaa caakkaa keessatti laga qoraaniitti laga bishaaniitti laga baaburaatti akka fedhe taa'aa dhuftetu achi dhuftee jala teessee hin sobde kijibduu naa jetti. Kijibduu naa miti kijibduun si ani dubbii adda baafadhu malee hin dubbadhu. Yoom dubbiin adda baafatiin dhufee dubbatu na argitanii beektu. Ajandaa san maal kana ta'e ana jalan darbaa. Ana jalan darbaa hin darbu garuu dubbii adda baafadhu malee hin dubbadhu. Waan dhugaa ta'u waan qabatamaa ta'u malee fideen dubbadhu. Ani Saayidoo nan jaalladha koo. Ayyuu nan jaalladha koo nan jibba isinitti fakkaate. Sumayyaa nan jaalladha koo hunda isaanii nan jaalladha. Kanaaf yoo namni kijibaan yuutuubii guddifachuuf irratti sobe ani dhufee irratti sobuun qaba. Ani kijiba irratti haasa'uun qaba. Nan jaalladha koo nan kabaja bar dhiiga kiyya. Nama koo attamitti viidiyoo sobaa fidee irratti dalagaan. Ani utuma naqeeyyuu isaan hin gaafatini utuu wanti kun akkamii maaliidha wanti dhagaa jiru kuni jedhe dhufe icciti isaanii dhossuuf jechani viidiyoon dalanneen dhaqee isaan gaafadhe adda baafachuuf jecha maaliifi ammatu akka warroota kaanii fudhatee yuutuubii irratti fiigeetii fiiguun danda'atu maallaqan barbaadate birriin barbaadate namni dura gadhiisu hin jiru. Namni viidiyoo na dura gadhiisu jiru amma gaafa Sumayyaan gadhiistu gaafa Ayyuun gadhiistu gaafa Saayidoon gadhiisu namni na dura gadhiisu hin jiru. Maaliif maallaqan barbaade waan ta'eef. Kan ammoo maallaqatti nyaachuun barbaadu waan sobaa waan ta'eef waan kijibaa waan ta'eef maallaqatti nyaachuun barbaadu. Kanaaf dura dhaqee adda baafadha. Osh adda baafadhee dhufirraa hojjedheera nanniis maaliif waa dubbii kijibaatiin maqaa isaan balleessuun barbaadan. Otuun isaan jaallachuu baadde isaan irraan hojjedhu akkoon viidiyoo tokko waraabeen yoo kuma meeqa gala akkoon viidiyoo tokko waraabee fidee ijoollee keenya ajandaa jiru waraabee fidee gadhiisa akkaan viidiyoo isaa kana irratti ji'a meeqa gidduutti ji'a 2-3 gidduutti 23,400 galuu jechuudha. Yuutuubii isa kana tokko hin gadhiisen beektu miti irraan hojjedhu ganammoo waan hin jaalladhuuf irraa hojjedha gattaa'ee jechuudha. Yeroo kootti gubee waan isaan jaalladhuuf irraa hojjedha. Kanaaf dubbii sobaa hin maxxansu jechuudha. Sila ganama sababiin dhugaa dubbadhee fi ijoollee warri hubattanii galatooma wallaahi. Ijoolleen tokko kabaja qabdu bar. Ijoolleen haati isin qimmiidde abbaan gateetti keessan irra sinne abbaan isin guddise haati isin guddiste kabaja namaa qabdu bar waan namni haasa'u isiniif gala. Waan namni yuutuubii ittiin guddifachuufis haasa'u dubbii kijibaa haasa'u isiniif gala. Kanaaf galatooma warri na hubattanii ganama koomentii na barreessaa turtan viidiyoo lammaffaarraa daxxanii ilaaltanii warroota na arrabsitanii ilaaluu dandeessu warroota gaarummaa na barreessitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. An dhugaa dubbadhe gaafadheen soba mucaanii yuutuubii guddifachuu fi dhiisaa'ii ayyuudhaan akkasin jedhina bar hayyuu miriixitti ayyuu shaarmuxitti ayyuu baaligitti jedhu bar garaan na gubata bar dhiiga kiyya. Ayyuun birrisii kaffaltee naan jettanii bar keessa baatanii. Ayyuun maallaqa sii laatteetu akkati baatee dubbattu goote naan jette bar koomentii jirati tokko. Ana tarru ayyuurraa maallaqa nyaatee iccitii dhossaa. Ani iccitii namaayyuu si jammar hin dubbadhan. Iccitii baay'ee iccitii ijoollee keenyaa ijoollee viidiyoo qullaa ijoolleen natti ergan kumaataman na bira rakkoo. Ijoolleen kana bakkee baase kana akkana godhe kana godhan lakki dhiisaa innan gorsan. Nama jaarsaaf jaartii walitti araarsee walitti deebisuudha barakkoon. Dhugaan abbiin beektan malee nama guruuppii hidhee ilmaan tiyya jedhee ijoollee wal loltee yuutuubii irraadhaatti dhufaniin wal lolanii walitti araarsuudhaaf waan dhugaan abbii nama walitti araarsee walitti deebisu jibbaa namaan qabu akka namni tokko ta'uu barbaada waan ta'eef. Kanaaf gurba galatoomi yenee ambassaa unateen na koo garaana cibsite bar dhugaan abbii ijoollee sila na arrabsite lafa laalchisti koomentii jalatti si barreessee ture ani kaleessa viidiyoo kee jalatti dhiisi wanti kun sobaa bultee namaan jeeqinii ennaanitu. Kuno amma dhufee piraankiin hojjedhee jedhe eessa abbaa keessa hilitti dhugaa yoo namni foota nama wajjin ka'e jaarsa feeti isinum attamitti isiniif hin galu xiqqooma ishee isiniif hin galu yoo ayyuuni feemesiidha koo ayyuu abbaa barbaadetu barbaade foota wajjiniin ka'a abbaa barbaadetu barbaade viidiyoo wajjiniin waraabuuf rakkata bar ammatu ayyuu kana argadhee viidiyoo wajjin waraabee akkatti garaan koo aannan na dhugu beektu si dhugaa rabbi Saayidoo fa'aa argadhee viidiyoo wajjin waraabee carraa kooti. Kanaaf jennan namni feemasiin gammada. Mucaan kun immoo hiriyaa isheeti. Naannoo tokko jiraatu, iddoo tokkotti galu, wal beeku. Kanaafitu dhattee sapiraayisii gootee irreechallee wajjin naxxee jechuudha malee jaalallee biti. Sila ganama isinitti himee mucaanis isinitti himee kun dhugaa rabbi rabbummaan baga dhugaa kobaas. Ilaa beektaa namni garaan isaa qulqulluu beektaa. Garaan in tura malee yeruma baay'ee yeroo mata duree barreeffadhu mata duree sobaa barreeffadhee hin beeku. Waan fuulduratti ta'u waan hin beekuuf hin barreeffadha. Barreeffadhee fide galgala yookaan ganama isaa dhugaatu isinii dhufa. Isin garuu sobdinaan jette. Argitan miti yaa rabbi baga dhugaa kobaas ta'e dhugaa rabbi.